Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naanna'ee bakka jirtanittis na gahu. Deebi'ee mul'adhee jira ammas viidiyoo ijoolleen baay'een gaggaafattan gaafii namoota hedduutiif deebii isinii ta'a jedhee yaada. Namoonni YouTube channel kiyya faarawwataatan subscribe naaf godhaa faamilii kiyya ta'a. Namoonni dura na jala turtan hedduu isin jaalladha galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo har'aa kanarratti waa'ee rifeensaatii kan barannu rifeensa ijoollee rifeensa waan rifeensa laaffisus rifeensa keessan akka biqiluu barsiisee ture. Viidiyoo har'aa kanarratti rifeensa keessan namoota rifeensi kiyya dafee hin biqilu qibaatiinis wanta waa hedduu yayyaalee na didee ijoollee jettanii fi namoota akkasii namoota baay'ee rifeensa isaanii jajjabaatudha. Waa'ee rifeensa jabaatu san irratti yeroo darbe rifeensi keessan biqiluuf dirqama laafuudha qaba. Namoonni uumamaan rifeensa laafaa hin qabne akka itti laaffistan viidiyoo jalqabaa irratti barsiisee ture. Achirraa daawwattanii rifeensi keessan namoota rifeensa jajjabaataa qabdan garuu rifeensi keessan yeroodhaan dafee isinii biqiluuf dirqama laafuudha qaba. Erga laafee booda kan biqilu jechuudha. Rifeensi yoo jajjabaataa wanni san ta'e baay'ee hin biqilu. Akkuma argitan mee namoota rifeensa jajjabaataa rifeensa Afrikaa san qabu rifeensi isaanii hedduu kan dheeratu hin jiru. Namoonni uumamaan rifeensa laafaa qaban sababa laafaa ta'eef ni biqila. Fakkeenyaaf rifeensa looncaan ofii isaatii biqila. Waan tokko malee ndoon biqilee nama cinqeetu namni ofirraa murus jira kan hin murres jira sun akkuma fedha abbaati. Kanaaf mee wanta biraa haala isinittiin dheersitan taa'ee godhee seeraan adda baafadhee ilaalee fayyadamtanii haala irraa fayyadamtanis viidiyoo tokko irratti wanta kana dubbadhee ture garuu ammas irra deebi'ee isiniif himuuf kophatti baasee rifeensi keessan haala kamiin jijjiiramee akka biqilu laaffisuudhaaf haala kamiin akka laaffistan viidiyoo amma dura barsiise. Namoonni viidiyoo kanaafis haarawaa taatan irra deebitanii viidiyoo duraa san daawwachuu dandeessanii irraa baradhaa. Kana immoo garuu haala isin ittiin biqilchitan haala yeroo osoo hin fudhanne ittiin biqilu isin barsiisaa. Tokkoffaa irratti rifeensa keessa namoota rifeensa jajjabaataa qabdan laaffisa uumamaan laaffisa hoggaa isiniin jedhu akka rifeensa keessan luuncaa ta'u taasisaa hoggaa isin jedhu straight meeshaa ammayyaatiin osoo hin taane uumamaan meeshaa uumamaatiin yeroo laaffistan kan booda ol biqilus sammuu keessan keessa laafaa dhufaa jechuudha. Waa'ee shunkurtii amma dura isin barsiisee ture isinitti himuu ture garuu haa ta'u ammas irra deebi'ee isinii himaa. Maaltu isin barbaachisaa tokkoffaa irratti shunkurtii kana shunkurtiin kun rifeensaaf baay'ee akka dafee sammuu keessaa ol bahu taasisaa. Haala ittiin fayyadamtan isinitti himaa jechuudha. Kun qullubbii isa jedhamtu qullubbii yookiin shunkurtii adii. Kun immoo shunkurtii diimaadha kan nyaataan hojjetamu. Isaan lamaan kunuu nyaatanii hojjetanii shunkurtiin kun immoo faayidaa baay'ee qabu jechuudha. Faayidaan isaanii hin lakkaa'amu waa hedduuf fayyada. Faayidaa shunkurtii namni hin beekne hin jiru. Waa baay'ee fayyaddi shunkurtiin. Nyaataafis ni fayyaddi. Akka qorichaatis yeroo dhukkubsattoota adda addaa garaa keessatti ta'ee wanta waliin danfifamtee dhugamtutu jira. Keessattuu shunkurtiin tun faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Qullubbiin shunkurtiin adiin namni hedduun qullubbii jedhee maqaa ishee waamaa. Shunkurtii adiis hin jedhamti qullubbii. Gabaabumatti akka itti fayyadamtan isinii himaa. Namoota rifeensi keessan dafee hin biqille kan yeroo fudhatu jechuudha. Haala kamiin akka inni dafee biqilu isiniif hima. Tokkoffaa irratti shunkurtii tana
akkuma amma jirtu kana hanga argitan akka qabdanitti jechuudha. Hin daaktanii makiinaa maashinii mana nama hundaa keessaa ni jira. Wanti namni dhabe hin jiru kan maashinii hin qabne haala biraa haala ittiin daakuu danda'us ni jira. Wanta wayititti cafaacafuu dandeessanii akkasuma wanta mafshuur godhuunis daakuu dandeessanii waa baay'eedhaan daakuu dandeessanii. Ishee kanaaf kana laaxxanii ergaa qulqulleessitanii booda kana irraan gattanii hin miiccanii kana hundumayyuu qoshashaa akkuma waan nyaata hojjettaniitti ergasii booda hin cafaacaftanii erga cafaacaftanii bishaan keessaa baastanii jechuun mishqaalatti gootanii bishaan keessaa baafattanii erga bishaan keessaa baafattanii bishaan ishee san hangam akka fayyadamtan haala kamiin akka fayyadamtan isinii hima. Bishaan ishee sana haala kamiin fayyadamna waan jedhuufi bishaan erga keessaa baaftanii bishaan kan baay'ee qabdus waan baay'ee bahuufi isin immoo namni rifeensa baay'ee qabdus rifeensa jajjabaataan immoo zayitis ni fixa rifeensa akka rifeensa laafaatii miti. Bishaan ishee erga keessaa baaftee booda haala kamiin fayyadamna waan jedhuufi bishaan san fuutee kan hafirraa ol kaawwattaa kan immoo ka fayyadamtu manka lama qofa fudhattaa yoo baay'ates gaariidhaa miti hanguma humna isaatitti fayyadamta. Erga fuutee booda qibaatii kana qibaatiin kun qibaatii baay'ee cimtu maqaan isaa hin beekamu maaliif wannidha hindi irratti barreeffamee jira an barreeffama hindi dubbisuu hin danda'u qibaatii hindiiti. Yoo keessaa baaftan immoo akkana jirti rifeensa yeroodhaan biqilchuuf waa baay'ee fayyaddi qibaatiin kun rifeensa biqilchuu keessatti gahee guddaa qabdi. Ishees fuutanii maankaa tokkotti gootanii ergasii booda immoo inni dibattanii jechuun dibattanii sa'aatii tokko ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii daqiiqaa 30 yoo rifeensi keessan namni rifeensa jajjabaataa baay'ee jabaataa qabdu sa'aatii tokko ofirra tursiisi. Namni rifeensi kee laafaa jiddu galeessa ta'e daqiiqaa 30 ofirra tursiisi. Shunkurtiin yoo sa'aatii baay'ee ofirra tursiisan gaariidhaa miti. Akka fooliin ishee hin baaneef immoo zayitii urgaa kan qabdan itti godhachuu dandeessanii jechuudha. Namoonni zayitii kana argachuu hin dandeenye yookiin isin bakka hedduutti dhabamus dandeetti argamus dandeetti namoonni argattan namoonni hin arganne immoo zayitii qabdan zayitii amma dura an barsiisee ture tokko jira zayitiin sun ni fayyada viidiyoo sanarra laala zayitii habbasoodaa fi abishii shuqoo zayitiin sunis hin fayyada. Zayitiin sun baay'ee cimaadha. Zayitiin sun rifeensa biqilchuu keessatti gahee guddaa qaba uumamaan tolfattan. Yeroo baay'ee waan uumamaa qabaachuu nama fayyada. Zayitii akkasitti harkaan tolfattan zayitii kaanirra waan tokko makaa of keessaa hin qabu waan isin miidhu jechuudha. Isin fayyada jedhee yaada osoo hin taane saraan tiraay godhee ilaalee jira. Irraa fayyadama. Waa'ee biraa immoo namoonni zayitii kanneen lamaanis hin argamne zayitii kokteelii fayyadama. Zayitiin kokteeliis baay'ee bareedduudha. Rifeensa biqilchuu keessatti gahee guddaa qabdi. Ishee san fayyadamuu dandeessu waan na hordoftaniif galatoomaa. Turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u.